Shama akkam jirtu maatii Odaa Akaadaamii bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu. Guyyaa ji'oota waggaa yookiin Months of the Year warreen jedhaman waliin ilaalla. Waggaan tokko ji'oota 12 of keessaatii qaba. Jiini tokko guyyaa 30 of keessaatii qaba. Ji'oota waggaa 12 kana egaa afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaatiin wal bira qabuun kan ilaallu ta'a. Xumura viidiyoo kanaa irratti afaan Oromootiin ji'oonni waggaa 12 maal akka jedhaman, Ingiliffaan maal akka jedhaman, akkasumas akkamitti akka isaan barreeffaman kan hubattan ta'a. Haga xumuraatti nu hordofuu hin dagatina. Akkasumas namoonni haga ammaatti chaanaalii kana subscribe hin taasisin jirtan chaanaalii kana subscribe taasisaa. Chaanaaliin kun kan keessanii isintu guddifata waan ta'eef hiriyoota keessaniif share taasisaa. Viidiyoon nuti isiniif hojjennu namoota baay'eedhaan akka ilaalamuu fi like taasisuudhaan haa eegallu. Kallattiimaan gara barnoota keenya har'aatti haa ceenu. Ji'oota waggaa yookiin Months of the Year. Ji'a jechuun month jechuudha. Waggaa jechuun immoo year jechuudha. Isaan kana Ingiliffaa fi Oromiffaan gamaaf gamootti waliin ilaalaa deemna. Gamanaan afaan Oromootiin kan ilaallu gaafa ta'u, gamanaan immoo afaan Ingiliffaatiin ilaalaa deemna. Ji'a meeqaffaa akka inni ta'e lakkoofsi biratti barreeffamee jira waan ta'eef lakkoofsa kanaan adda baafachuu dandeessu. Fulbaana, September, Onkoloolessa, Oktoober, Sadaasa, November, Muddee, December, Amajjii, January, Guraandhala, February, Bitootessa, March, April, Caamsaa, May, Waxabajjii, June, Adoolessa, July, Hagayya, August,